sagantaa kanarratti affeeramuu baay'ee natti toleera. Barumsi kennamaa tures baay'ee na gammachiisa. Sababni isaas yeroo baay'ee amantaa kana itti hiiknee hin beeknu, hirmaannees hin beeknu. Haaluma dhaabbannee amantaa waaqeffannaa jechaa baane malee maal akka barsiisu, eenyu akka baratu, maal akka hammatu akkanatti keessa gallee wanni beekamee jiru. Kanaaf koree waldaa amantii waaqeffannaa kana baay'een galateeffadha. Asirratti affeeramuu kun ani itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii magaala kanaati. Magaala kana keessa turtii waggaa dheeraan qaba. Waldaan amantaa kun akka lafa qabatu miseensonni hordoftoonni amantaa kanas gara gararraa iddoo adda addaa dhuftanii asitti waaqeffachuuf yoo dhuftan waan isinirra gahaa tures beeku. Keessattuu koreen waldaa kanaa gadaa fi qananiisaaf dabalatee namoonni biraas wareegamni isaan kaffalaa turan hunduun malee jarri kun baay'ee raakamaa turan. Hanga reebamuutti, hidhamuutti, sagantaa qophaa'eerra hanga bittinnaa'anitti waan baay'ee dabarsaniiru. Garuu har'arra dhaabbannee dhimma kana yoo ilaallu rakkoon sun rakkuma nuti uumaa turre. Tokkoffaa wal hubachuu dhabu, waliin marachuu dhabu, wal dubbisuu dhabuurraa kan ka'een Oromoo nyaachaa ture. Egaa haadha keenya dhiisiti haadha hundaafii na hubaalla jedhamti Oromoon. Waliif ta'uu osoo qabnu waliif ta'an turre. Wal deeggaruu waan barbaanne waliif gochuu dandeenyu waan hunduu harka keenya jira osoo waliin godhin turreerra jechuudha. Kanaaf ani har'arra dhaabbannee boqonnaa qabsoo Oromoon amma irra ga'eerra dhaabbannee waan kun dhimmi bareedaan kun amantaan bareedaa kun ijoollee babbareedduu akkanaatiin gaggeeffamuu isaan baay'ee natti toleera dhugaa dubbatu. Kana qofaa miti waldaan amantaa kun akka magaala kanatti hin gaggeeffamne taasifamaa tureera. Ani sirriittan beeka. 2008 waan ta'aa ture sirriitti beekna waan ta'eef. Galmi keessanis akka diigamu. Namni galma isin hin kireesse hundi akka isin hin kireessine sa'aatii tureera bara. Kun immoo egaa yaa darbeera waan ta'eef kun boqonnaa qabsoo keessatti dhimmoota nu qonnamaa dhufa waan ta'eef Oromoon akka Oromootti biyya ofii dhalatee irratti guddate irratti abbaa biyyummaa isaa dhufarbame itti qaanaa irraa ari'amaa bakka turetti waan ta'eef kun seenaa ta'ee darbeera. Amma barumsa nuti kenname keessatti waan baay'ee fudhanneerra akka bulchiinsa magaalaa Duukamitti obboleessi koo duratti wayi taatu. Amantaan kun amantaalee biraa wajjin wal bira qabnee yoo ilaallu amantaa ganaa reefu mataa ol qabatee waa tokko harkaa hin qabnedha. Galma hin qabu, lafa hin qabu, lafti garuu kan abbaa Oromooti, kan Oromooti. Lafa kanarratti eenyutu ijaarratee galma qabaa eenyutu waaqeffataa jira beekna bini. Kanaaf kantiibaan keenya siin abaaramu. Sababni isaa maal inni ani itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimiiti. Kantiibaa bakka bu'aadha. Kanaaf ergaa duratti asirratti darbisan kantiibaa biraan nan ga'a. Gaaffii waldaan amantaa sun gaafatu hundi isin cinaa dhaabbannee akka waajjira aadaa fi turizimiitti akka bulchiinsa magaalaatti amma jirru wal deeggarraa waliin jirraa dhuunfaadhaanis waan isin deeggarru yoo jiraate wal cinaa dhaabbanna waan jedhu ergaa dabarsuu fi ulfaadhaa. Anannaan asna fide an eenyuunu bakka bu'ee miti Oromummaa kootu asna fide jechaadha. Garuu anan galateeffachuu barbaadu immoo namoonni jiru. Dargaggoonni keenya qeerroon qarreen magaalaa kana keessatti galma kana hundeessuudhaaf hidhamaa turtan, ari'amaa turtan, reebamaa turtan eenyu caala waanan beekuuf qabsootiin keessa dabarsanii sadarkaa kanarra gahuu keessaniif baay'ee itti gammadaan baga milkooftan jechuun barbaada. Garuu kan hidhamtan, kan reebamaa turtan, dhugaa qabattanii akka sochootan isin hubachuu dhabuudhaan warra akkasii godhan malee dhugaa qabattanii akka deemtan yeroo sunitti
rabbis isinis waan beektaniif rabbi fiixaan nu baaseera galatisaa. Waan hangaddu tokko immoo jiru. Waan hangaddu keessaa namni akka koo xinnoo umuriidhaan hiiqe nama lama caalu nama sadii caalu kana keessatti. Dhugumaa Oromoon nama kumaa jedha. Wallaalaan harriidhaan beekaan cadheedhaan jedha. Waan harrii baasaniif hin beekan. Waan cadheedheerra jiraniif hin wallaalan. Kanaafuu rabbi immoo har'a isiniin beekaa godhee isinirraan waan guddaa barachaan ture. Dhugaan isiniin jedhaa umurii koo keessatti barumsaan akka irraa argadhe argeen beeku. Dhaga'ee isin beeku. Kanaafuu rabbi kana fiixaan nu haa baasuu jechuun barbaade.